Yoo yaashamaa kam jirtu nagaaf jaalala waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Gaaffii Oliifaan Margaa deebii barbaanna jechuudhaaf hooggantoota waldaa makaana Yesuus Ameerikaatti walgahii jiran gaafatee fi hundumaa geenya deebii kennee jira. Gaaffii ajaa'ibaaf deebii ajaa'ibaati. Akka armaan gaditti isiniif dhiyeessinaa dhaggeeffadhaa. Itti aansuudhaanis Paakistaan keessatti waldoonni kiristiyaanaa hedduun gubachaa jiraachuun isaanii dhaga'amee jira. Kunis immoo sababni isaas dhiyoodhaa asitti Paakistaan keessatti Kiristoos haala ajaa'ibsaan lallabamaa kan jiru yoo ta'uu fi guyyaa tokkotti namoonni 19,000 ol amanaa jiraachuu irraan kan ka'e seexanni aaruu isaatiin waldootiin kiristiyaanaa biyya Paakistaan keessa jiran gubachaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Isas akka armaan gaditti isiniif dhiyeessinaa. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaan isiniin jedha. Deebii barbaanna. Walga'iin ergama waldaa Luuteraanii Ameerikaa kaabaa 2023 yeroo ammaa Ameerikaa magaalaa Ohoklaamitti gaggeeffamaa jira. Walga'ii kana irratti gaggeessitoonni waldaa makaana Yesuus Itoophiyaa bakka bu'anii argamanii jiru. Waldaan makaana Yesuus Itoophiyaa bara 2010 irraa eegaluun hojii waloo Luuteraan kaaba Ameerikaa waliin qabdi. Kanaaf akka gaggeessitootaatti miseensonni waldaa makaana Yesuus Itoophiyaa akkasumas amanaan mana amantaa kiristiyaanaa kam keessa jiru kan isin irraa dhaga'uu fedhu. Tokkoffaan waldaa kiristiyaanaa yookaan waldaan Luuteraan kaaba Ameerikaa yeroo ammaa eessa jirti? 2. Kaayyoon walga'ii kanaa maal ture? 3. Luuteraan kaaba Ameerikaa fi Awurooppaa gaa'ela saaltokkee ofitti fudhatanii sirna gaa'elaa isaanii geggeessuu erga jalqabanii bobbolanii jiru. Ulaan kun ulaa akka malee hamaadha. Waldaan makaana Yesuus Itoophiyaa ergama kana simattee moo akkamiin hojii waloo yookaan paartinarshiippii jara kana waliin qabaachuu dandeessi? Gaaffilee kanaaf ibsa bal'aa amantootaaf keenyaaf akka laattan abdiin qaba. Bara hamaa kana keessatti Waaqayyo mul'ateettiin waldaa isaa gaggeessan isiniif haa kennu jechuudhaan Oliifaan Margaa gaaffiin gaafateef hundumaa geenyu deesaa bidiree yeroo gabaabaa keessatti deebii ajaa'ibaa isaaf deebisee jira. Deebichis akka armaan gadiiti. Waa'ee waldaa kiristiyaanaa warra Luuteraanii Ameerikaa kaabaa ilaalchisee hundumaa geenyu deesaa bidiree akka armaan gadiitti gaaffii Oliifaan Margaatiif deebisee jira. Gaaffii karaa miidiyaa hawaasaa waa'ee dhimma soodomummaatiin wal qabatee dhiyaateef deebii gabaabaa kennuudhaaf waldaan Luuteraanii Ameerikaa kaabaa kitaaba qulqulluu sagalee Waaqayyoon kan waliin faallisinee fi aangoo qabeessaa barnootni fi tajaajilni kamuu kan ittiin madaalamu gootee fudhatti. Amantiis ni barsiistis. Waldaan kun duudhaalee 4 qabdi jechuunis Kiristoos giddugala godhachuu, Christ centered, hojii wangeelaa hojjechuu, mission centered, seenaa waldaa kiristiyaanaa fi barsiisa abbootii amantii jalqabaa kan fudhattu traditionally grounded fi waldaa amantoota giddugaleessa gootee wangeela kan hojjettudha. Congregationally focused. Waldaan Luuteraan Ameerikaa kaabaa hundeeffamni ishee waldaa Luuteraanii warra wangeelaa Ameerikaa Evangelical Lutheran Church of America irraa fottoquun bara 2010 hagayya 10tti hundeeffamte. Sababiin fottoquu ishees waldaan duraanii sun Evangelical Lutheran Church of America gaa'ela soodomotaa raawwachuuf fudhachuu isheeti. Waldaan Luuteraanii Ameerikaa kaabaa garuu gocha xuraa'ummaa soodomummaa kana mormuudhaan ejjennoo gaa'elaa qulqulluu akka kitaaba qulqulluu dhiira tokkoo fi dhalaa tokkoo gidduutti hundeeffamuu deeggaruudhaan soodomummaa mormuudhaan waldoonni ELCA dhiisanii bahan walitti dhufuudhaan waldaa kiristiyaanaa hundeeffamtedha. Ammayyuu gaa'ela soodomotaa ni mormu. Dhimmi kun barsiisa amantaa Faith Statement waldaa isaanii keessaa iddoo guddaa kan qabuu fi mariifis kan dhiyaatu miti. Lubni Dr. Gammachiis Dastaa dhimma gaa'ela soodomotaa kana mormuudhaan ture waldaa Evangelical Lutheran Church of America irratti aangoo fi itti gaafatamummaa guddaa qaban gadhiisuudhaan waldaa haaraa North American Lutheran Church kan hundeessan. Amma waldaa kanatti assistant to the bishop ta'anii hojii misiyoonii wangeelaa guutuu addunyaa gaggeessaa jiru. Mishiinaroota baay'ees Ameerikaa kaabaa, Ameerikaa kibbaa fi gara biyyoota Awurooppaa, Eeshiyaa fi Afrikaatti erganii hojii wangeelaa guddaa hojjechaa jiru. Waldaan kun har'a waldoota amantaa 400 ol ta'an Ameerikaa kaabaa keessaa qabdi. Odeeffannoo dabalataadhaaf The NAA
NALC argachuuf weebsaayitiin isaanii thenalc.org jechuudhaan argachuu dandeessu. Waldaan Luuteraanii Ameerikaa kaabaa baruma hundeeffamte bara 2010 akka lakkoofsa Awurooppaa irraa kaasee waldaa warra wangeelaa makaana Itoophiyaa waliin hariiroo uumuudhaan hojii wangeelaa waliin hojjechaa jiru. Walga'iin Mission Convocation amma kunis kanuma ilaalchisee muuxannoo waliif qooduu fi hariiroo cimsuudhaan wangeela waliin hojjechuu irratti kan xiyyeeffate ture. Waldaan warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa waldoota kiristaanaa soodomummaa fudhatan Awurooppaa fi Ameerikaa garaagaraa dhimma kanarraa kan ka'e waggootaniin dura hariiroo gargar kutuun ishee ni yaadatama. Ammayyuu ejjennoon waldattii isuma duraati. Hin jijjiiramne yoomiyyuu dhugaa sagalee Waaqayyoo irraa hin jijjiiramus. Wangeela qulqulluu tajaajila hunda galeessaan holistic ministry serving the whole person ni tajaajilti. Kanaanis biyya keessaa fi biyya alaattis hojii wangeelaa baay'ee hojjechaa jirti. Dhaloota baay'ee tajaajilaa jirtis. Biyya keessatti amantoota naannoo miliyoona 12 qabdi. Akka addunyaatti immoo haga ammaatti miishinaroota 25 gara biyyoota addunyaa garaagaraatti ergaas jirti. Wangeelli keenya mo'aadhaa nuti addunyaaf eebbadha. Wangeelli keenya itti fufaa mootummaan dukkanaas ni kufa. Eebbifamaa horaa bulaa jechuudhaan wandimmaa keenya Abdeessaa Abdiree deebisee jira. Paakistaanitti namoota amantaan isaanii arrabsamuu himataniin waldaaleen kiristaanaa gubatanii jiru. Galaa Paakistaanitti argamu tokkotti musliimonni 10,000 lakkaa'aman namoonni 2 quraanaa kabaja dhorkaan jechuudhaan waldaalee kiristaanaa gubuun manneen jireenyaa hordoftoota amantichaa mancaasuu poolisiin hime. Aleellaan kun bulchiinsa Baha Punjab magaalaa Jaraanwaala keessatti jalqabe yookaan qaqqabe. Poolisiin akka himetti yoo xiqqaate manneen amantii kiristaanaa 4 ibiddaan kan gubatan yoo ta'u gamoowwan jiraatota manneen amantii kanatti hidhata qabu jedhaman danuun manca'anii jiru. Paakistaan keessatti amantii arrabsuun yookaan xiqqeessuun du'aan nama adabsiisa. Kanaan dura namni yakka kanaan himatamee du'ee jiraachuu baatus garuu namoonni kanneen amantii arrabsan jedhan gareen haleellaa qaqqabsiisanii kanneen du'an ni jiru. Hawaasni musliimaa uummata Paakistaan keessaa parsantii 96 akka ta'u amanama. Hordoftoota amantii kiristaanaa lamaan fuula kitaaba qulqulluu amantii islaamaa kan ta'e quraana gubbaatti jechoota yaada arrabsoo qabanii fi halluu diimaan barreeffame argachuu dubbatan jedhu poolisiin himannaa irratti banuu Reuters gabaasee jira. Amantii kiristaanaa kan hordofu namni ganna 31 Yaasiir Baatti namoota sababa kanaan mana baqatan keessaa tokko. Foddaa balbalaa cabsanii firiijii soofaa teessoo fi meeshaalee mana keessaa biroo baasuun mana kiristaanaa fuulduratti tuulanii guban jechuun dhaabbata oduu AFP'tti himan. Macaafa qulqulluus gubanii kabajadhoowwan gara jabeeyyii turan. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti fe'ame akka mul'isutti hiriirtonni mormii gamoo warreen kiristaanaa wayitaa mancaasan poolisiin achitti argamee ilaalaa ture. Ministeerri odeeffannoo bulchiinsa Punjaab Miir amantii xiqqeessuu yookaan kabaja dhowwuu jedhamee kanaan balaaleffachuun poolisoonni 10,000 lakkaa'aman gara naannoo sanaatti ergamuu fi namoonni danuun to'atamuu ibsan. Toonni namoota haleellaa raawwatan kanaa irra caalaan isaanii namoota dhaaba siyaasaa Islaamummaa Tehreek-e-Labaayik Paakistaan TLP jedhamu deeggaran ta'uu maddeen mootummaa Rooyitersiif himani. Paartiin TLP harka keessaa akka qabu jechuun haale. Muummeen ministeera Anwaar ul Kakar namoota jeequmsa kanaaf itti gaafatamummaa qaban irratti tarkaanfii ariifataa akka fudhatamu gaafatanii jiru. Lubni Paakistaan Azad Marshal magaalaa ollaatti argamtu Lahoor irraa hawaasni kiristaanaa taateewwan kanaan baay'ee kan gaddee fi dhiphateera jedhan. Qaamolee seera kabachiisanii fi kanneen haqaa kennan irraa haqaa fi tarkaanfii akkasumas nageenyi lammiilee hundi atattamaan gidduu seenuun lubbuun keenya biyya keenya keessatti gatii akka qabu akka nu mirkaneessinu iyyinaa jechuun X duraan Twitter jedhamuun beekamuun irratti maxxansee jira. Biyyi Paakistaan harka ishee gooftaa gooftotaatti waaqa waaqotaatti mootii moototaa Yesuus Kiristoositti kennachaa jirti. Waan jaarraa keessa jiraannu kanatti ni ta'a jedhee yaadee hin beekne kunuuti.
Addunyaa kanarra biyyoota wangeelli saffisaa guddaan keessatti babal'achaa jiru keessaa tokko kan taate Paakistaan yeroo ammaa tajaajila wangeelaa warra karaa badiinsaa keessa jiraniif dhiyeessuutiin sochii guddaa keessa kan jirtuu fi tajaajiltoota ciccimoo akka Paaster Anwar Faazaal dabalatee hedduutu keessa jira. Duullee lubbuulee badiinsaa baraaruu kan mootummaa sheexanaa diiguu akkuma itti fufeetti jira. Biyyuma waggoota muraasa dura balbala ishee wangeelaa cufuun amantii Islaamummaa ala jirtu hunda seeraan yakka gootee seera itti tumatte keessatti yeroo ammaa Islaamummaan irraa gara Kiristoos amanuun kan dhufan amantoonni miiliyoona 2 ol keessatti of mul'isuu fi dhoksaanis gooftaa fayyinaa amanuun dhugeeffannaa isaanis mirkaneeffatanii jiru. Gaafa guyyaa tokkotti namoonni 19,000 ol gooftaatti amananis tureera. Abdiin qaba waggoota muraasa booda guutummaan biyyoota Arabaa Yesuus Kiristoosiif ni jilbeenfatu. Abbaan keenya isaa ifa waaqaa irratti qooda warra isaaf qulla'an keessaa hirmaachuu isin dandeesseef galata dhiyeessaa. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaalatamaatti nu dabarse. Ilma isaa kanaan furamuu, dhiifamus, cubbuus argannee jira. Qolaasiyaas 1:12.